Dirooniin nammalleessaa Chaayinaa waraana waliinii Itoophiyaa irratti hirmaachuu maddeen oduu gabaasanii. Waraana mootummaa biltsiginnaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay adeemsisaa jiran irratti dirooniin Iraan, Turkii fi Gamtaa Emireetota Arabaa qooda fudhachuun isaa erga gabaafamee ture booda dirooniin biyya Afraffaa abbaa qabeenyummaan ishii Chaayinaa Wing Long One jedhamtu waraana waliinii Itoophiyaa irratti dabalamuun gabaafamaa jira. Siraaj Sabaaf dabalata qaba. Dirooniin nammalleessaa Chaayinaa waraana waliinii Itoophiyaa irratti hirmaachuu maddeen oduu gabaasatii jiru. Lola waliinii Itoophiyaa irratti dirooniin nammalleessaan biyyoota akka Iraan, Tarkiin, Gamtaa Emireetota Arabaa hirmaachuu isaanii gabaasaaleen mirkaneessan bahaa turaniitii jiru. Ammas itti fufuun dirooniin Wing Long One jedhamu kan abbaa qabeenyummaa isaa Chaayinaa waraana waliinii Itoophiyaa irratti dabalamuu isaa gabaasaaleen mul'isan bahaatii jiru. Maarsariitiin ORYX jedhamu gabaasan Koloolessa 11 bara 2021 qabatee baheen dirooniin nammalleessaa Chaayinaa Wing Long One jedhamu bakka oomisha isaa Chaayinaa Chengdu irraa fe'amuun buufata qilleensa Itoophiyaa Harar Meedaa qubsiifamuu isaa ragaan saatalaayitii arganne ni mirkaneessa jechuun gabaaseetii jira. Waraana biltsiginnaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay adeemsisaa jiran irratti dirooniin Iraan, Tarkii fi Gamtaa Emireetota Arabaa qooda fudhachuu isaa erga gabaafamaa ture booda dirooniin biyya Afraffaa abbaa qabeenyummaa isii Chaayinaa Wing Long One jedhamtu waraana waliinii Itoophiyaa irratti dabalamuun gabaafamaa jira. Fulbaana 17 bara 2021 Wing Long One bakka oomisha isaa Chengdu irraa xayyaara Antonov Ukraine lakkoofsa gabatee 124 URM 8229 fe'ameen buufata Islaamabaad erga qubatee booda buufata humna qilleensa Itoophiyaa Bishooftuu yookaan Harar Meedaa qubsiifamuu isaa ragaan saatalaayitiin mul'isa jedham gabaasni kun. Dirooniin Wing Long One jedhamu yeroo ammaa sadarkaa idil addunyaatti diroonii filatamaa fi gabaa irratti barbaadamaa jirudha. Dirooniin kun sa'aatii 24 hamma 48 walitti fufiinsaan qilleensa irra turuu yommuu ta'u sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 370 barrisuu danda'a. Boombii, rookeettii fi misaayilota dabalatee meeshaalee waraanaa qilleensa irraan furguggeeffamuu danda'an hedduu hidhachuun bakka barbaadame dhaqqabee barbadeessuu diroonii danda'udha. Kun ammoo addunyaa irratti filatamaa fi isa cimaa isa taasiseetii jira. Biyyi teenya Itoophiyaanis yeroo ammaa diroonii kana fayyadamaa jirti jedhamuunis gabaasaaleen garaagaraa akeekaatii jiru. Ajajoota humnoota Amaaraa fi waraana biltsiginnaa kanneen biroo gidduutti waldhabdeen uumamuun dhagahame erga waraanni biltsiginnaa mo'atee Tigraay keessaa ari'amee booda dabballoonni biltsiginnaa wal shakkaa dhufuun loltoota sirnichaa keessatti waldhabdeen babal'atee jeequmsa guddaa uumaa ture jedhu maddeen keenya. Sababa kanaan leellistoonni Amaaraa qondaalota waraanaa Oromoo baandaa jechuun moggaasanii jiru. Siraaj Sabaaf gabaasaa qindaa'e akka armaan gadiitti dubbisa. Erga waraanni biltsiginnaa mo'amee Tigraay keessaa ari'amee boodaan dabballoonni biltsiginnaa wal shakkaa dhufuun loltoota sirnichaa keessattis babal'atee jeequmsa guddaa uumamaa ture jedhu maddeen keenya. Keessattuu waraanni Tigraay naannoo Amaaraa seenuu hordofee humnoonni leellistoota Amaaraa loltootaa fi qondaalota Oromoo baandaa jechuun gareedhaan ukkaamsaa fi ajjeesaa turuun kan yaadachiisan maddeen keenya. Gochi kunis tokkummaa loltoota biltsiginnaa akka malee laaffisee ture jedhu. Tibba kanas addoota waraanaa garaagaraatti rakkoon kun hammaachuu fi sababa kanaanis humnoonni leellistoota Amaaraa waraana biltsiginnaa giddu galeessa irraa ajaja fudhachuu diduu isaanii maddeen keessoo sirnichaa irraa hubachuun danda'ameetii jira. Ajajaa waraanaa waliigalaa Jeneraal Biraanuu Juulam gaafii fi deebii tibba kana isaat irratti kenneen rakkoon qoqqooddaa kun jiraachuu kallattiin dubbateetii jira. Caasaa mootummaa keessa taa'anii warra miidiyaalee mootummaatiin iccitiin keenya facaasaa oolutu rakkoo uumaa jira jechuun keessoo sirnichaa bututee amantaa walirraa dhabuu isaa ifatti dubbatee jira Jeneraal Biraanuu Juulam. Ibsi ajajaa olaanaa waraana biltsiginnaa kunis walshakkiin humnoota biltsiginnaa Amaaraa fi waraana biltsiginnaa kanneen biroo keessatti dhalate yeroo ammaa sadarkaa hammaataa ta'e irra gahuu agarsiisa jedhamaatiin jira. Ka'umsi wal dhabdee fi walshakkii kanaas humnoonni biltsiginnaa Amaaraa faannoo ofiin jedhan miseensota waraanaa saboota biroo irraa meeshaa waraanaa gurguddaa saamuuf yeroo yaalanitti tahuu beekameetii jira.
Qondaalli olaanaan miseensa bulchiinsa yeroo Tigraay ture tokko biyyaa baqachuun dhagayame. Qondaalli kun yeroo loltoonni Biltsiginnaa fi Eertiraa Maqalee to'atanii turanitti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa yeroo sanaa tahee Abiy Ahmediin kan muudame ta'uu Ajaansi France Press gabaasee jira. Namni kun Gabra Masqal Kaasaa Jaamaa kan jedhe Ajaansi France Press nageenya isaatiif sodaatee biyyaa baqachuuf akka dirqame jechuu isaa mirkaneeffadheen jira. Ajaansi France Press Gabra Masqal Kaasaa weerara humnoonni Amaaraa fi Eertiraa Tigraay keessatti raawwatan qeequudhaan beekama kan jedhu maddi oduu AFP ammaaf nageenya isaaf jecha biyya dahannaa siyaasaa itti gaafate ibsuurraa of qusatuu isaa ibsee jira. Qondaalli miseensa bulchiinsa yeroo Tigraay ture kun humnoonni Amaaraa fi waraanni Biltsiginnaa deebi'anii Tigraay kan seenan taanaan yakka suukanneessaa ta'etu raawwatamuu danda'a waan ta'eef hawaasni idil addunyaa tarkaanfii fudhachuu qaba jechuun waamicha dhiyeessuu isaa dabalee himeeti jira. Ajaansi France Press. Ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelala irri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira. Irrigera renkufne hidhaa qiliinxoo jira. Irrigera renkufne hidhaa karchallee jira. Karchallee amboo jira. Duutenya itti aanuun godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Birmajii ganda Agaloo Salliqqaa jedhamutti ajjeechaan suukanneessaan waraana murna Biltsiginnaatiin raawwatame. Qonnaan bultoonni badii malee sababa oromummaa isaaniitiif ajjeefaman lama maqaan isaanii kan nu dhaqqabe Badhaasaa Raggaasaa Nagarii fi Taamiruu Gammachuu Kifluu kanneen jedhamanidha. Taamiruu Gammachuun gaa'ela raawwachuuf jala bultiirra osoo jiruuti ajjeefame. Muhammad Fantaallee dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Dargaggoo gaa'ela raawwachuuf jala bultiirra jiru dabalatee jiraatan gandichaa tokko qaamolee waraanaa murna Biltsiginnaatiin ajjeefamuun gabaafame. Godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Birmajii ganda Agaloo Salliqaatti fulbaana 30 bara 2014 dargaggoo Taamiruu Gammachuu Kifluu guyyaa jala bultii cidha isaa mana maatii isaa keessatti qaamolee mootummaatiin ajjeefamuu maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Dargaggoo Taamiruu Gammachuun ilma qonnaan bulaa yoo ta'u ofii isaatillee lafa qonnaa maatirraa argachuun qonna qotuun nama jiraatu ta'uu maddi keenya himee jira. Taamiruun bara haaraa kanatti gaa'ela dhaabbachuudhaaf akkaataa aadaatiin jaarsummaa ergatee kaadhimaa fuudhaaf naqate waliin bultii ijaarrachuuf qophiirra akka ture madda Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun himee akkaataa beellama cidha isaaniitti gaa'elli isaanii kan raawwatamu onkoloolessa 2 bara 2014 akka ta'e dubbata. Qe'een maatii isaa qophii cidhaa fi waamicharra turan kan jedhu namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork bilbilaan dubbise kun gaafa jala bultii cidha isaa sanbata duraa galgala jechuunis fulbaana 30 bara 2014 waan hin eegamne isaan mudachuu himaam. Dargaggoo gaa'ela gaggeeffachuuf jedhu kanam fulbaana gaafa tokko gareen milishootaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Boojii Birmajii obbo Igguu Taaddasaan durfamu qe'ee sana akka marsan miseensi maatii nama ajjeefame kanam Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeeraam. Namuu akka iyyee birmannaaf nama hin waammannetti erga dhoorkanii booda manatti ol seenuun dargaggoo qophii cidhaarra jiru kanam saan jedhaan morma waraananii ajjeesan jedha. Dargaggoon cidhaa dhaabbatee bultii haaraa hundeeffachuuf abjootaa ture irbaata saanjaa ta'uun ajjeefamee kan jedhu namni OMN dubbise kun gaafuma sanam qe'ee sana keessatti boo'ichi akka hin geggeeffamneef akeekkachiifamne yoo jedhu qe'een keenya cidhas gaddas simachuu akka hin dandeenyetti dhoorgamte jedha. Jiraattota gandichaa keessaa nama naasuudhaan didee dubbate hedduu irratti doorsifnii fi reebicha raawwachuu yoo himu namni maqaan isaa obbo Badhaasaa Raggaasaa Nagarii jedhamu mufiidhaan waan dubbateef yeruma sana fuudhanii deemanii bosona keessatti rasaasan akka ajjeesan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeeraam. Qe'een cidhaa simachuuf qophiirra turte gadda guddaadhaan cabdee lubbuu nama lamaa guyyaa tokkotti dhabde jechuun haala naannoo san ture dubbataam. Suura fi ragaa viidiyoo isiniif erguu ni dandeenya turre garuu konneekshiniin intarneetaa erga aanaalee Wallagga Lixarraa badee ji'a lama caalee waan jiruuf akka itti isiniif erginu dhabne kan jedhu namni kun ajjechaan suukanneessa fi ulfaataa ta'e godinicha keessatti ilmaan Oromoo danuurratti raawwatamaa jiraachuu hima. Sababa intarneetii fi neetworkii balleessaniif sagaleen keenya dhokatee jira kan jedhu maddi OMN kun Oromoon hundi rakkoo isaanii kanaaf sagalee akka ta'uuf dhaamsa dhaammateera. Mootummaan UK Itoophiyaa keessatti haleellaa shororkeessummaa raawwatu mala jechuun lammiilee isaa bakka waraanni Itoophiyaa itti gaggeeffamaa jirutti akka hin imalle erga akeekkachiisee booda yaada isaa jijjiiruu ibse.
jalqaba UK'tti waajjirri dhimma alaa fi biyyoota Commonwealth fi misooma akeekkachiisa baaseen guutummaa naannoo Tigraayitti imaluun balaa guddaa qaba jedheeti jira. Akeekkachiisa kanaanis guutummaa Tigraay akkasumas daangaa Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar waliin qabdu hanga kiiloomeetira 30 imaluun dhorkamee jira. Oromiyaa godinaalee Wallagga Lixaa fi Bahaa naannoo Amaaraa godina Kaaba Walloo Waaghimra Kibba Walloo Kibbaa fi Kaaba Gondar Benishangul Gumuz naannoo Somaalee Gaambeellaa fi bakkeewwan biroo lolli itti adeemsifamaa jirutti akka hin imalle lammiilee isaa akeekkachiisee ture. Boodarra garuu Itiyoophiyaan biyya imala lammiilee UK dhoowwamu keessa hin jirtu jechuun imbaasiin UK Finfinnee jiru fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxanseeti jira.